Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Aliitiifim ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Kabajaa Dr. Lammaa Magarsaa konferansii nageenya hawaasa baha Oromiyaa wajjin adeemsisaniiti jiru. Konferansii kanarrattis hirmaattonni konferansichaa doorsisaa fi yaaliin ajjechaa dhiyeenya kana xiinxalaa siyaasaatiifim daayirikteera olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed irratti adeemsifame ummataaf ifa akka ta'u gaafatameeti jira. Agami waan obboleessa keenya Jawaar irra yaadamte san muumicha ministeera harka keessaa qaba waan juuto kana namni akka waan takkan dubbanni nama godhu jira. Gaafiin teenya obboleessi keenya obboleessa saarratti akka wanni san hojjetamtu waan san keessaa harka ni qabamoo hin qabu gaafii akka obboleessi keenya nu deebisuu barbaanna. Ummanni Oromoo eega dubbiin Aggaamii Jawaar Mohaammed geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira. Isinitti aaree jira. Onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu Rabbiin haqa jaalata. Isiniif jecha fuula keessaniif jecha Rabbii guddaan dhabnu. Doorsisa halkan gurraacha Jawaar Mohaammed irratti godhame kanaan wal qabatee ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Kabajaa Dr. Lammaa Magarsaa game isaaniitiin namoonni gocha kana Jawaar Mohaammed irratti raawwatan seeraan gaafatamuu akka qabu itti amanna jedhaniiti jiru. Wanti tibbana kana ta'ee jedhamu poolisootaan halkan akani eegdota biraa kaasan kan jedhu dhageenye hundi keenya gaddinee hatattamaan dubbiin kun akkan irraa dhaabbatu ta'utu irra jiraata jennee hundi keenya iyyuu morminee namoonni kana raawwatan seeraan gaafatamuu danda'utu irra jiraataa amantaa cimaa qabna kanarratti nullee. Waan namni baruu qabu ituu obboleessa keenya balleessuu barbaanne hidhuu barbaanne biyya kanattuun affeeru inumaa ka isa mitiiti isa kaan isa hidhamaa ture iyyuu gadhiisaa turre waan ta'eef ituu kanni baduu barbaanne nama isa eegu iyyuu eegduu isaa goonee hin eegnu turre garuu lubbuun qabsaa'aa kanaa nama yartuu akkatti akkan dabarre jecha eegaa turre waan ta'eef wanti irratti raawwate ammallee fudhataman qabu hin mormina borus waliin hojjenna waliin qabsoofna. Gocha dhiyeenya kana Jawaar Mohaammed irratti raawwatame wal qabatee muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Ali game isaaniitiin jalqabarraa eegalee hanga ammatti Jawaar Mohammediif addatti eegumsa taasisaa kan jiru mootummaa ta'uu kan dubbatan. Dogongorri uumame jiraachuudha simuudhaan garuu dogongora uumame kana ummataaf ifa taasisurraa if qusataniiti jiru. Jawaar addatti jalqabarraa hanga har'aa kan eegaa jiru mootummaadha. Yoom nu gaafattanii eegumsa ramadaa fi eegamuu qaba jettanii nu gaafattanittu? Jawaar immoo eegumsi na barbaachisaa na eegaa jee nu gaafatee jira? Nuyi kan eegaa jiru maaliif akkaataa kanaan akkan taanii wal qeequu barbaadu? Nutu miidhamuu danda'a jedhee awwaluma gaafa galeerraa kaasee eegaa kan jiru nuyi. Eeguu duwwaa miti isa caalaas waa baay'ee kaasuu hin danda'amu. Dogongorri uumamee jira dhageen jira isa ammas hin kaasu. Jecha koorratti ani waa fayyadamee jira. Namoota biyya iskoortii qabdan jedheera waa yaadattan. Iskoortii biyya keenyatti jimmatti goommaa shanaffaa jechuudha. Hin beektu miti? As akkasii miti? Edaa biyya Jawaar fa'aa iskoortii jechuun eegumsa jechuudha. Inni maal hubate namoonni eegumsa qabdan jechuutti hubate. Na dhagaartu? Garuu osooma jedhameyyuu isiniin galle gaafas gaafatan dubbadhu an paarlaamaa irratti namoonni biyya iskoortii qabdan jedheera. Biyya lammaffaa jechuu kiyya.
Isini galee iskoort jechuun makiinaa goommaasa yeroo inni kaan dho'u tirfii jechuudha. Biyya tirfii warra qabdan jechuu kiyyaan. Garuu biyya Jawaarfaatti iskoort jechuun eegumsa poolisii jechuudha. Na dhagaartu warri eegumsa qabdan of eeggadhaa jedhamutti fudhaten. Garuu jechaan osoo hin taane yaadumaan akkasii yaaddan hidhuu miidhuu ajjeesuu Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'e dhiisnee waliin jiraachaa jirra. Eenyuun ajjeesnee beeknu? Gabaasa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii qophaa'eef Uudii Muusaatii Hararirraayim.